imala yookaan karaa yeroo deemnetti salaata haala kamiin salaanna? Shari'aan nama imala deeme yookaan nama karaa deeme maal laaffisee fi akkaataa kamiin salaati jedhee ajajeen. Inshallah viidiyoo kana keessatti waan salaata musaafiraatiin wal qabatu tokko tokko isaatiin ilaallaa, sirriitti dhaggeeffadhaa, adda baafadhaa, qabadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة مسافرة جتشون مال جتشون وانجر إن شاء الله إلى الله. جلقام مسافرة جتشون إنما إمال ديمي كان إمال الرجل جتشون نمني إمال ديمي كان إمال الرجل مال جدما مسافرة جدما يوكان نما كرا ديمي جتشون يرو إمال ديمنوتي ربين كن سبحانه وتعالى صلاة كالتي غرغراتين نوفلافيسي كالتي كمينا كنوفلافيسي إن شاء الله فيديو كان كيستيني إلى الله. ربين كن سبحانه وتعالى قرآن كيسا يدبت مال جدا أمانتي كان كيستي إسلام ما كان كيستي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جدا. ربين إسني فلافيسو فدا إسني تجابيسو هم فدو جدا. كان ربين كن سبحانه وتعالى نوف لافيسي مالي أمانتي كان كيستي نتنجابي سني جتشو نمني كرا ديمي كرا كيستي إمالا كيستي وانج إنكامو دنداوف ركون غرغرا وان إسمودتو دنداوف ربين كن سبحانه وتعالى kallattii garaagaraatiin wantoota garaagaraa isaaf laaffisee jira jechuu. Akkuma lamaa'inuu jedhan al-mashaqqatu tajlibu taysiira jedhan. Mashaqqaan yookaan rakkoon wanti rakkoo nama fidu tokko waan tokko namaaf laaffisaa jedhaniitiin akkuma seera kaahan Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkasitti kallattii garaagaraatiin nuuf laaffisee jira jechuudha. Imala kan jedhamu maali? Yoo waan jedhamuufi hagamtu imala jedhamaa kan jedhamuufi waan aadatti imala jedhameetiin ilaallamuudha. Aadatti wanti imala jedhee ilaallamu yookaan namni tokko eessa deeme yoo jedhame fakkeenya imala deeme osoo kan jedhamu ta'ee wanti imala jedhamu suni yookaan wanti inni karaa deeme jedhamu sun imala jedhameetiin akka shari'aatti ilaalama jechuudha. Ulamaa'iin hedduun isaanii kiiloomeetira 88 waan ga'uu jedhan. Hadiisaan Nabii irraa sallallahu alaihi wasallam arba'ata burudin buruda afurii waan jedhamuun dhufe buruda afur jechuun naannoo kiiloomeetira 88 waan ta'uu jedhan. Sababa kanaaf namni tokko imala deeme kan jedhamu yoo kiiloomeetira 88 waan gahu deemeedha jechuudha. As ol kiiloomeetira 88 ta'u achii gadis ta'u waa imala jedhameetiin ilaallamu. Garuu kiiloomeetira 88 kana osoo ta'e irra bareedaadha. Ulamaa'iin hedduun waan akkas jedhaniif jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nama imala deemeef wantoota garaagaraa kallattii garaagaraatiin laaffisee jira akkuma jalqaba dubbanne. Inshallah kanniin haa ilaallu. Tokkoffaan salaata gabaabsuudha yookaan qasru salaati ka jedhamu. Salaata qasrii gochuu jechuudha. Salaata qasrii gochuu jechuun maal jechuudha? Namni imala deeme salaata gabaabsee salaatuu ni danda'a. Ni danda'a jechaa qofaa miti ulamaa'iin gariin dirqama iyyuu jedhani. Dirqama salaata gabaabsee salaatuu qaba jedhan. Hadiisaan Nabiyyi irraa sallallahu alaihi wasallam Nabiyyiin salaata imala deemaniitiin gabaabsanii malee hin salaannee jedhani. Sababa kanaaf jecha nullee gabaabsinee salaatuu qabna. Ulamaa'iin hedduun isaanii sunnallee warri jedhan haa ta'u osuma jiranu garuu salaata gabaabsinee salaatuu qabna jechuudha. Gabaabsuu jechuun maal akka ta'e inshallah ni ilaalla. Salaatni gabaabfamu salaata sadii, salaata zuhriitii, salaata asriitii fi salaata ishaa'iitii. Isaanis rakaa lama salaatuudha. Gabaabsuu jechuun maal jechuudha? Afran kana rakaa lama salaatu. Rakaa afurii ka salaannu kana gadi deebisneetiin rakaa lama salaatuudha. Gabaabsuu jechuun isa kana. Salaatni subhiitii fi salaatni maghriibaa hin gabaabfamanii jechuun salaata subhii lamuma salaatan. Salaata maghriibaa sadiuma salaatanii jechuudha. Achii gaditti gabaabsuun achii gadi salaatuun hin danda'amu. Kana beekuu qabna, hubatuu qabna waan kana. Akkasii salaata gabaabsuu jechuun maal jechuudha? Salaatota gabaabfaman sadan kanniin afurii kana gadi deebisnee lamaan salaatu jechuudha. Salaata gabaabsuu fi jedhaniitiin imala bahuun dhoorkaadha. Namni tokko salaata rabbiin naaf laaffisee jira imala deemeetiin lama salaata jedhee kan imala deemuu hin barbaanne salaatuma gabaabsuuf jedhee niyyaa kanaan yoo kan imala deemu ta'e niyya salaata gabaabsuutiin yoo kan imala deemu ta'e dhoorkamaadha, haraamaa jedhani wanti kun namicha irratti. Sababa kanaaf salaatni keessa gabaabsuun danda'amu nama imala deemeef malee salaata gabaabsuuf jecha nama imala deemeefi miti jedhani. Namni biyya tokko keessa teessumaaf yookaan jireenyaaf osoo hin yaadin yoo taa'e jechuudha. Namni tokko fakkeenya teessumaaf yookiin jireenyaaf hin yaadin yoo ta'e iddoo hin yaadin tokko salaata gabaabsuu ni danda'a. Kana jechuun akkamii? Fakkeenya namni tokko magaalaa Adaamaa irraa gara magaalaa Finfinnee deeme. Magaalaa Finfinnee yeroo deemu magaalaa Finfinnee jireenyaaf ta'a jedheetiin miti kan deeme yookaan teessuma magaalaa Finfinnee ta'a jedheetiin miti kan deeme. Maaliif deeme? Dhimmaaf jedhee yookaan hajaaf jedhee deeme. Yeroo akkana deemanitti
salaata gabaabsuu ni danda'ama. Garuu namni tokko biyya tokko fakkeenya magaalaa Asallaatti kaasee gara magaalaa Adaamaa deema. Magaalaa Adaamaa kana yeroo deemu magaalaa Adaamaa kana jireenya yoo ka barbaadu ta'e achi taa'uu yoo ka barbaadu ta'e akka jiraataati jechuu yoo ka taa'uu barbaadu ta'e salaata gabaabsuu hin danda'u. Nama biyyaa ta'ee jira musaafiraa miti jechuu amma. Ka danda'amu yookami jireenyaaf jedhanii iddoo tokko kan hin teenye yoo ta'e yookaan teessumaaf jedhanii iddoo tokko kan hin teenye yoo ta'e gabaabsuun ni danda'ama jechuu. Namni dhimmaaf iddoo tokko osoo taa'u ture kan teessuma hin niyyatiin salaata gabaabsuu ni danda'a. Fakkeenya magaalaa Asallaa irraa ka'ee fakkeenya magaalaa Finfinnee osoo deeme magaalaa Finfinnee kana dhimmaaf jedheetiin osoo kan turu ta'e haga ture kana salaata gabaabsuu ni danda'a. Haga dhimmaaf ture kana yoo teessuma niyyateetiin hin taa'in ta'e haga dhimmaaf ture kana salaata gabaabsuu ni danda'a. Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam Tabuukiin naannoo guyyaa 19 akkas turanii guyyoota kanneen keessatti salaata gabaabsanii salaataa turan. Sababa kanaaf kallattii kanaan gabaabsuu ni danda'ama jechuu hubachuu qabna. Namni iddoo tokko taa'uuf niyyate salaata guutee salaatuu qaba. Akkuma jalqaba dubbannee jechuu iddoo tokko teessumaaf yookaan jireenyaaf jedhee namni taa'u salaata guutee salaatuu qaba. Ani biyya kiyyaan jiru biyya dhalootaa kiyyaa miti kawaaf gabaabsuu qaba wanti jedhu hin jiru. Akkasitti adda baafachuu qabna iddoo kana. Ittaansee ahkaama salaataan wal qabatan mi'a ilaallu. Waan salaataan wal qabatan mi'a ilaallu. Namni osoo biyya jiru salaatni isa jala dabree imala osoo deemee guuteetiin salaatuu qaba. Kana jechuun akkami? Osoo magaalaa Asallaa jiru fakkeenya magaalaa Finfinnee deemuu edaa salaatni zuhurii isa jala dabre. Salaata zuhurii erga dabre booda Finfinnee deeme. Yeroo inni achi ga'u salaatni asrii gahaa jennu. Salaata asrii irratti asrii gabaabsee 2 salaatuu ni danda'a. Garuu zuhurii jala dabre sana ammoo guutuu godhee 4 salaataa jechuu. Malee 2 godheetiin hin salaatu. 4 guutuu godheetiin salaatuu qaba. Iddoo kana sirrii adda baafachuu qabna. Namni imala deeme nama biyyaatti salaata osoo hidhatee guutee salaatuu qaba. Nama imala deeme tokkotu nama biyyaa yookaan imaama biyyaatitti yookaan nama biyyaa ka guutee salaatutti hidhate. Ani musaafiraa 2 salaata wanti jedhu hin jiru. Nama imaama nama biyyaatti yoo hidhate yookaan muqiimee nama jedhamutti yoo hidhate guutuu godheetiin salaatuu qaba. Kophaa isaa yoo salaate yookaan imaama yoo ta'e salaachise 2 salaata malee yoo kophaa ofii yoo namatti hidhatee kan salaatu ta'e guutuu godheetiin salaatuu qabaa jechuu. Iddoo kanatti illee sirrii adda baafachuu qabna. Osoo imaama ta'ee nama salaachisee ofii isaatii 2 salaataa warri duubaan salaate ammoo ol ka'eetiin 2 itti guuttataa jechuu. Iddoo kanatti akkana addaan baafannee hubachuu qabna. Waan isiniif hin galeen inshallah koomentii irra gaafachuu dandeessanii. Ittaansee wanta rabbiin nu laaffise keessaa nama imala deemeef wanta rabbiin laaffise keessaa tokko maalidha? Jam'ii salaataati. Jam'ii salaataa jechuun maal jechuudha? Salaata walitti qabanii salaatuu jechuu. Kana jechuun akkamii? Salaata lamaan kan walitti qabuun eeyyamamu yeroo jalqabaa yookaan yeroo xumuraa keessatti walitti qabanii salaatuudha. Isaanis salaata zuhuriitii fi salaata asrii. Fakkeen salaata zuhuriitiif salaata asrii imala namni deeme tokko yookiin zuhurii irratti asrii fi zuhuriillee salaatuu yookiin ammoo asrii irratti zuhurii fi asriillee salaatuu akkana salaatuu ni danda'a. Yookaan salaata magribaatiif salaata ishaa'ii yeroo jalqabaa yookaan salaata magribaa irratti lachuu salaatuu yookaan salaata ishaa'ii irratti magribaa fi ishaa'ii illee salaatu. Yoo azaanani azaana tokkocha iqaamaan ammoo lachuufuu ni iqaamata. Haala kanaan salaataa jechuun salaata walitti qabee yookaan jam'ii godheetiin akkaataan jam'ii itti godhan akkaataa kanaa jechuun namni imala deeme jam'ii gochuun yookaan salaata walitti qabee salaatuun dirqamaa miti garuu isaaf eeyyamamaadha. Akkaataa isa mijateen yeroo isaaf mijateen jam'ii gochuu qaba malee jalqaba irratti yookaan xumura irratti malee hin ta'u wanti jedhu hin jiru. Akkaataa isaa mijateen akkaataa isaa laafeen salaata jam'ii godheetiin salaataa jechuudha. Iddoo kana hubattan natti fakkaata. Iddoon iddoo sirriitti dhaggeeffattanii adda baafachuu qabdanidha. Sirriitti dhaggeeffadhaa irra deddeebiidhaan hubadhaa. Yoo isiniif hin galin irra deddeebiidhaan dhaggeeffadhaatiin hubadhaa. Waan isiniif hin galle ammoo inshallah koomentii irratti yookaan kallattii telegiraamiitiin illee yoo na dubbistan inshallah isiniif deebisuudhaaf nan yaala. Akkasii rabbiin keenya nama amantii kana keessatti akka nu laaffise alhamdulillah rabbii muslima nu taasise ka dhimma nutti hin jabeessin ka dubbii nutti hin jabeessin kallattii garaagaraatiin rabbii keenya ka dhimma hunda nu laaffise alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Barnoota amantii keessanii barnoota islaamummaa barachuudhaaf kallattii yuutuubiitiin mujaahid fillah ka jedhu sabskiraayib godhaatiin hordofaa. Tiiktookii mujaahid fillah tuu jedhu fooloo gochuudhaan barnoota diinii keessanii koottaa baradhaa. Telegiraamii @abduu islaam apologist jedhu koottaatiin hordofaa baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.